دقيقة دونتا ألفنا حارة إنما إذا خلي ساجارة إنما يمو إذا راجع Rasi nak kader, ati nama ulfina kesa juru dah mana ni? Nama sal ulfina kesa juru miti. Kana boda, amma boda, jerenni ke, kazadil ke, hoti ke, ulfina, kar ulfina. Ina ke ulfina, ya, ulfina, kar ulfina. Kalau doa kayu foto, amin. Wa kayu warra wamif, warra makasawa manif, warra setajadalanif, warra kansata anif. Ulfina kenna ini, amin. Amma mataruren no cikrat lala jurru, ulfina wa kayu iset alu argu. Menjadi nak uji ulfina iset alu argu ini, amin. Dabala ulfina iset alu argu ini. Okay. Biyina fakun ulfina jadi kalian dua amma tu yokat kalian tu makat timur kasu waktu tiga garajiru. Biyina fakun taita ulfina jadi cudanda. Biyina fa bekun sakamun ulfina jadi cudanda. Biyina fa atendensi kamun ulfina jadi cudanda. Biyina fa kabennya kamun ulfina jadi cudanda. Biyina fa umuri kamun ulfina jechudanda amma ulfinni inni alamma saajurukun warrota kaundu makeessa alagattae amin jedaka inni kambira ulfinni biyya lafa kan yerooti yookaan kan barootaan yookaan immoo kan umurii daangeffame ati dulloomtes ati duutes irraan ba'a yosu gal iyya amin jedhi saka mee ulfina isa caalu dhaabena wajjin barana nanar gaida मैं एक भी पकड़ फिर चालू कैसा गलू बर्बाद है काफी तो पुलिस गावत मैं एक तो बर्बाद इस अम्मा रजी तुम की इस चाल मेरा मिशन ये अदल फिर चालू तंदर बने मैं आपे मैं बस वो कजर बाहर कभी और फिर चालू बिदर मुझे तक पाए नहीं तब ना मैं और फिर चालू बिदर मुझे तक पाए नहीं ना आपे हालेलुया मैं जबलाती आमीन जराका वाकई एक जो फिर के ना जन्ने तो कंफा दबो तवामे पर फिर के ना वाकई वर्रवामे वाकई को थान और फिर के ना कि यल्ला सुसमित वर्री वाकई सुवामे वर्री वामे जो वाकई सिंके ना के फटा वामे चिना रजरा वर्री जत्ता एरके वामे जो वाकई सिंके erga waamichi waaqayyo sirra bu'e waamicha booda kan jiru maaltu jira yoo jetti ulfinatu jira betta bala addi koo kun ulfina addaatiin calaqqisiiseeradha haleluuya iddoo torbanarraa dhaamneen ka yoo lammaffaa qorontos boqonnaa sadii dubbisaa boqonnaa sadii lakkoofsaa 16 caaffanni qulqullaan yeroo inni gara gooftaatti gara galutti golgichi isarraa in fuudhama hin jedha egaa inni goofticha jedhame kun afura qulqulluun iddoo fuudhi gooftichaa jiru immoo birmadummaatu jira ammas nuyi fuula keenya utuu hin haguuggatin ulfina gooftichaa nu irraa akka calaqqisu hin goone yoo isinii gale na wajjin ammas jedhame nuyi jedha utuu hin haguuggatin ulfinni gooftichaa akka inni narraa calaqqisu nan godhaa jedhame amiin jedhaaga ulfinni kan nurraa mul'atu ulfinni dachaa nuti keessa gallu isa kan keenya miti ulfinni inni kan kootiif inni kan keetii ulfina darbuun amma ulfinni anamma sitti
Dhaggeeffadhaa. Ulfina Waaqayyoo gaafa jennu Waaqayyo hojiidhaan gaafa si wajjin ta'u jechuudha. Mee nama sinuka jiru harka qabiiti ulfina Waaqayyoo jechuudha. Dabali ulfina Waaqayyoo jechuun Waaqayyo hojiidhaan gaafa si wajjin ta'u jechuudha. Barana dhiigaa ulfinni Waaqayyoo dachaa sirratti mul'atu jalqaba qophaa'in. Namni tokko immoo yaamiin dhiigaa. Haleluuyaa. Ulfinni Waaqayyoo dachaa mul'atu mul'atu jalqaba. Ulfina Waaqayyoo gaafa jennu Waaqayyo hojiidhaan gaafa na wajjin ta'u Waaqayyo hojiidhaan gaafa si wajjin ta'u that is the glory of God. Inni ulfina Waaqayyoo jedha. Fakkeenya isinii gara Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa 11 torbee tuqeen ture isarraa gadi mee waa isinitti Waaqayyo gooftaan laga qaannaatti argamee bishaan daadhiitti yeroo jijjiire sana lakkoofsa 11 lama 11 Yesuus malikita argisiise hundumaa keessaa isa jalqabaa kana Qaanaa Galiilaatti hojjete ulfina isaa mul'ise bartoota isaas ittuma isatti amananii ameen. Ulfina Waaqayyoo gaafa jennu Waaqayyo hojiidhaan gaafa si wajjin ta'u jechuudha. Waaqni waaqessuuf waaqni waaqessitu Waaqa dhagee calluma jedhu tun taane Waaqa hojiidhaan deebisuudha. Waaqa abiddaan deebisuudha. Mina masa bukkee jiru harki qabiiti Waaqa dubbanne waaqessita bitanii. Waaqa yoo jenne waaqessitas bitanii. Waaqnatu waaqessitu jedhii mina malee. Waaqa hojjetu. Waaqa dhaga'u. Waaqa argu waaqessaa jirtaanii. Inni immoo barana si wajjin hojii jalqabaa ni gaafe. Si wajjin hojii jalqabu gaafa Waaqayyo gooftaan si wajjin tarkaanfii haaraa jalqabu gaafa Waaqayyo harka keetti hojii jalqabu gaafa Waaqayyo arraba keetti hojii jalqabu torbee sinitti meera Waaqayyo si wajjin hojii jalqabaleera. Haleluuyaa. Biyyi namni si gale Waaqayyo naa wajjin hojii haaraa jalqabale gaafe beekte kee ol kaasite ka jedhu Waaqayyo naa wajjin hojii haaraa jalqabeera dhime. Bema yu dabali jadi hitu kalala. Amma dabali jadi me abet. Harki kodi ba mera abet. Hallelujah. Ulfina Waaqayyo gaafa jennu Maartaadhaan kan jedhe Yesuus Yohaannis 11 yaa Maartaa yoomatti ulfina Waaqayyo in argita siinii jenne reene ulfinni Waaqayyo Maariyaam argitu sun maali yoo jettan Waaqayyo gooftaan Alaazaariin du'aa kaasuu isaati. Inni sun maal Waaqayyooti ulfina Waaqayyooti. Barana amma isa kaleessa argite duuntaan ulfina haaraa sinitti meera innarraa isa kaleessaa caala inni bori immoo isarraa caala. Ulfinni ati argitu hadhaa isa kaleessaa miti. Isa leengaddaas miti. Ulfina haaraa. Ergamoonni Waaqayyoo saba kita jilgeenfatanii gaafa gadi jedhanii qulqulluu Waaqayyo gooftaa macaan gaafa jedhanii there is new glory for them. Ulfina addaa tokkotu dura isaanii jira. Wow, is amazing glory jedhanii utuu isaan hin fidini. Wow, amiin jedhanii gaafa. Isa gadi gaafa gadi jedhanii immoo abeet yaa ulfina Waaqayyo gaafa gadi jedhanii there is new glory again. Hallelujah. Amma moo gaafa jedhanii ammas ulfina haaraa. Wow, is amazing glory jedhanii isa galateeffatanii immoo gaafa isaan gad jedhanii ol jedhanii ammas there is new glory. Hallelujah. Mena masa bukkee jiru akka qalimaadha. Namni si gara dubbii kun namni si gara mena ana ulfina haaraa tokko illee eeggataa jira. Isa kalee sanaan gadi ni narraan
utuu taane ija keetiin ofirratti harka waaqayyoo. Harka keessa lixan ol kaasaan ija keessa jiru fadha akka jedhame ani har'a kaasee ulfina waaqayyoo adda ta'e keessa galeera dhaame. Wanta malee ani har'a kaasee ulfina waaqayyoo adda ta'e keessa galeera dhaabe. Ulfinni waaqayyoo ganama kana si argata. Ulfinni waaqayyoo ganama kana si argata. Ulfinni waaqayyoo ganama kana si argata. Bina masih bukkee jiruuni ana ulfina adda keessa galuufan jedhaan danda'in jedhi. Amma qophii hundi keessan har'a waaqayyo waan adda tokko godha. Eda gargaarnatti beera waaqayyo. Amiin jedhaa. Har'a waaqayyo namoota ulfina keessa galuu barbaadan ulfina keessa galcha. Maatiis boqonnaa 17 akka jedha guyyaa ja'a booddee Yesuus Phexroosiif Yaaqoobiif Yohaannis obboleessa Yaaqoobiis fudhatee ol gara gaara dheeraa tokkotti kophaatti isaan baase. Kophaatti isaan baase. Hallelujah. Amen. Innis bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate. Amen. Isa hadhaa waaqayyo qophaan wanti si baafate waa sitti mul'isa. Amen. Ey ameen jedhee osii gale. Amen. Anis waa'ee kellaa gariin. Anis waa'ee kellaa. Qophaadhuma himee abbe. Warratti ilaaluu utuu hin taane. Warratti ilaaluu utuu hin taane. Qophaadhuma. Anis ati ishee. Ayo haram finan dapat kesa sibus. Eu que semua. Eu que semua. Eu que semua. Eu que semua. Ati sekali saja tak ina rajala. Israel tak ini beri jala. Sekali sahaja sudinoni. Itu jalan lupakan kau di bani. Itu jalan lupakan kau lari. Sekali sahaja sudinoni. Itu jalan lupakan kau di bani. Akio. Koftan namota amanan har. Namota mantap ni jadi. Namota amanan ulfina ada levelnya atikale segal teke sampai ke segal. Yesus Kristus namota sadi muna diolbe. Esa tigarat tolbe. Waaqayyo har'a ajannat keessa durtu keessa gaarat tolche. Waaqayyo keessa durtu keessa gaarat tolche baas. Akkana daawwat ani rakkina koo keessatti waaqayyo tani jenne innis gara kootti jedhe yookiin akkasuma nama qabatu keessa harkisee na baase miilla koo immoo dhagaa sochoolee ragaa. Mee ameen. Maali bolbeela. Isa kaleessaa tuntaan arra waan haala agarsiisuu barbaada. Gaafa gaara tolbaan Yesuus lakkoofsa lamarratti akka jedhu bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate. Bifa ulfina isaatiin Yesuusin kaleessa kan beekan isaan kan Maariyaam ta'uusaa kan Yoosef ta'uusaa ilma namticha muka sooftichaa ta'uusaa Yesus garuu har'a I'm not that. I'm the son of Mawiti. I have new glory. I don't feel how to cook up. I'm back over our deck in the face. Every single yard will finish how to color where. Hallelujah. Will finish how to continue. Before all finish the Kalesa to that Haran or Misabetimun. It's a Kalesa to that. There is new glory. Amen. Hey, Yatishu, on Fina Hato, and get out of it. Every minute, I'm going to do. I'm going to do. Every minute, then you know what did an unfin Hato, never got out of Fina Hato, never get up.
Wow! Inaman tuyo tatan harta nama sami bana me mulut arbi. Sami bana me non fina haran gani rape. Me amana me aje. Sami bana me. On fina haran ka. Nabi sigala ke bal balu nabi haran me aje. Sami bana me. On fina haran ka fina haran ka.
Sabisa. Aduh darbeera mape. Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa shanii ol bitara kan jira. Inni akkuma sabni kan inni Yesuus Kiristoos jireenya nu laate wala nu keessaa nu kaasee mirga baasaa nu teessisee. That means ol dabarreerra jechuudha. Mee warra isinii galamee wanta aduu gadii kana ol darbeera dhaabee ture. Ani wanta aduu gadii kana ol darbeera dhaabee. Isa booddee lakkoofsa kana geeffadha. Kunoo Museen fi Eeliyaas achitti isaanitti mul'atan. Musee fi Eeliyaas achitti maal ta'ani? Isaanitti mul'atan. Isa wajjin dubbachaa turan. Ilaalaa namni tokko silaa isa gubbaa keessatuma jiru waa'ee ishee gadi yaada. Kottu isarraa isa gadi gala dhiisi. Amiin jedhi kaayoo si gadi. Pheexroos ko jedhedhaa akka jedhe Pheexroos. Yesuuse abee jennaan asitti godoo siif ijaarrate. Godoo kamiina tokko Museef ijaarraa, tokko siif ijaarraa, tokko immoo Eeliyaasiif ijaarraa asuma teenya siin baarwee. Hallelujah. Abbee mee amiin jedhi mee ati. Yoo si gal iyya amiin jedhi mee abbee. Pheexroosi eedhaame akkuma sana lafa kanarraa godoo waan ijaaramse. Akkasii inni waa'ee godoo haasa'a. Inni waa'ee godoo haasa'a jarri godoo bira darbani. Bakka leessa Museen ijaaree achi jiraatanii. Pheexroos waa'ee godoo haasa'a. Yesuus immoo waa'ee maalii haasa'a? Waa'ee Saa'olii haasa'a. Ekottu mee godoo bira darbe amiin jedhi. Mee warri isinii gala iyyaate amiin jedhame. Waan tokko sitti hima foonnis qabaattu alas bultu manas bultu hundumaa dhiitte deemtu. Sigala jira. Natti hima jette paalli natti geettu sitti dhafu. Warqee natti gubatti geettu sitti dhafu. Warqee natti gurratti geettu sitti dhafu. Karaatti mormatti geettu sitti dhafu. Asi akka jiru sirraa baafate. Warqee dhuma xiqqaanitti geetta iyyuu fira sirraa baafata. Ija sitti inni ija. Bareedinaan ija dirqaatti warratti ija wajjin hawwaata. Sirraa baafata. Gimana tadi mak? Kamu ada waktu situ sekalipun kan situ. Meja ni apa? Kau tu kan sini ni, tak ada tidak dia. Ensai nawalan itu. Kanan, ensai duna. Kau tu kamu Israel itu makarani mana itu. Namun dekat tidur anak kali itu kan sini. Boleh ensai awalan betul kan awalan. Nampak? Lalu lagi mana? Ensai mati. Awwala weera. Innani wanti ensai tinawwala me sabini ni tinawwala me tortorera kan namari. Amma da qalinam tijagaba isa duwe sana bolle ensai awwala me tijagaba kali awwalu da kaniya refina tija lafe ensai tibuye. Amin. Rasis kan di sini maka Yesusin. Maka kadis. Maka Yesusin kan di sini. Agak sih patok. Ganti siap. Dap ganti sih ben. Makan susi. Arme kok kan ganti sih deh. Dap ganti sih kasih. Dap kan. Agak sih patok. Dewi. Makai susi sih Dewi. Agak sih patok. Haleluya. Tayin di sini patok. Ilalat tak. Mama. Patok. Sentejo. Amma udah lah be. Elku masih tadi waya. Amma tamam. Kaman jeru pun tadi. Haleluya. Sekarang nih, sekarang derti. Ganti si Makai Susi. Dari kesa. Dah. Nagaan si tadi ram kasih. Amma itu rakalisa ini dah buaya sedih baru. Wantu ko mana kesa Buya sadi mana keso jira chunna de. Nesh. Amma garu edan walda sene hayina di sene. Amma ta berkasi kara ta memmo. Tikko shi mata jadi ko gani su di mana di sene. Mata ke kesi di de. Nesh gaga sedi di sene sab. Gadis mata sheka. Tap gazi bato. Nala dia. Dari sene. Kasih ka mata ke? Batal lo kanati mo? Oga? Ede ni mama. Aka. Haleluya. Bakka gifti. Aishi, ayo dake ganjel. Uljari mo. Mata ke moras.
Ha? Manis. Hammamiif sira ture? Ture yaar. Hammam ta'a? Ji'a ja'anta. Ji'a ja'a. Mee ji'a ja'aan kanatti akkam akkam si godha? Dana kutaa kun jedhu mataa na waraanaa ijatti kan na waraana. Mee sirriitti gad jedhiiti ol jedhame shaxxaliiti. Ilaalladhu sirriitti. Ha? Na dhiiseera. Jira hin jiru? Jiru. Isheensi qabdee turte gad dhiiftee asin deebiin jedhin gaa. Asin deebiin jedhin gaa. Asin deebiin. Yesus Kristus nama Naazreetiin deeqaa kana akkaasitti gaddisi. Nagaan sii ta'e fayyaa fi maqaa Yesuusiin. Begeekaa Yesuus. Yesus Kristus. Ilaali sirriitti. Yeroo akkatti qabdu sirqoo ture ammoo dhuga hin sirqiin qaba. Asin deebiin jedhin gaa. Namoonni sagantaa televezyiinii kana hordofaa jirtan hundaaf nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaa biraa tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti. Sagantaan dhaabbataa waldaa keenyaa dilbata ganama sa'aatii 3 hanga 6 walakkaa waaqeffannaa fi lallaba. Dilbata waaree booda sa'aatii 9 hanga 1tti waaqeffannaa fi sagantaa dargaggootaa. Roobii galgala sa'aatii 11 hanga 1tti sagantaa fayyinaa fi guutamuu hafuura qulqulluu. Sanbata ganama sa'aatii 2 hanga 6 walakkaatti sagantaa soomaa fi fayyinaa kan Waaqayyoo humna isaa itti mul'isuu fi harka Waaqayyoo itti argitan waan ta'eef kottaatii nu wajjin waaqeffadhaa. Waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti. Teessoon keenya Finfinnee Haannaa Maariyaam baasii lakkoofsi 72 itti naannoftu gara mirgaatti meetira 200 irratti argamna. Lakkoofsi bilbilaa kadhannaaf gorsaaf Duwwaa 921 295411 nu qunnamuu dandeessu. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti. Echa qaraan yoom dafa nagaa yaa Yesuus mootii. La lisan saroni